Harka fuune kabajamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan hundi keessan lafa jirtanitti nagaan koo kabajaa isin haa ga'u isin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee magaalaa Finfinnee kan jirtan boru sa'aatii 3 irratti biiroo muummee waldaatti akka argamtan isin jechuun barbaada. Dabalataan bakka bu'aan yookiin amaraaronni kolfee Karaaniyoos sa'aatii 3 irratti boru akka argamtan kabajaan isin waamnirra. Dhimmi isaas haalota waldaan amma irra jiruu fi maal hojjechuuf akka barbaadu, maal hojjetee akka jiru irratti ciminaan akka irratti mari'atamuuf yeroo gabaabaa keessatti waan isin barbaanneef kabajaan isin waamnirra. Boru sa'aatii jedhame sanatti akka argamtan isin jechuun barbaada. Kana irratti miseensonni magaalaa Shaggar jirtan yookiis naannawa magaalaa Finfinnee kan jirtan yeroo dhiyoo keessatti waan isin waamnuuf boru irratti argamuun isin barbaachisu. Waan na wajjin turtaniif yookiis waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa isin jechuun barbaada. Nagaan oola.